Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Amiin. Amiin. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii Waaqayyoo, Waaqayyoon kan isin jaalatu, isinis kan Waaqayyoon jaalattan, maqaa haadha keenya qulqulleettii Dubaraa Maariyaamiitiin akkam ooltanii, akkam yeroo kana eegdanii, akkasumas maqaa isaa yaamnee maqaa isaa dhiqachuun kan nuuf hin danda'amne, maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiitiin nagaan isiniin jira. Akkam bultanii? Kuni sagantaa tokkummaa waldaa ijoollee Dubaraa Maariyaamii yeroo hundaa kan itti fufu ta'uusaa, kunis tokkummaa fi jaalalaan sagantaan keenya, sagantaan waldaa ijoollee Dubaraa Maariyaamii karaa garaagaraa, kallattii garaagaraan sagantaa isaa kan itti fufu ta'uusaa, akkasuma karaa onlaayiniitiin, karaa iimootiin, karaa waasaappiitiin, karaa teelegiraamiitiin, akkasumas qaaman biyya keessatti illee sagantaan waldaa ijoollee Dubaraa Maariyaamii kan itti fufu, tokkummaadhaan kan itti fufu ta'uu isaa hundi keenya habeen kottaa tokkummaadhaan ta'uun walaa barsiifnu, kottaa tokkummaadhaan ta'uun walaa jabeessinu, amantaa keenya afaan keenyaan amantaa keenya waliin haa barannu, tokkummaan taanee jaalalaan nagaan kottaa waliin barannaan isiniin jenna. Kuni sagantaan kunis sagantaa waldaa ijoollee Dubaraa Maariyaamii, sagantaa biyya keessaa bara 2015 irraa kaasee hanga ammaatitti tokkummaadhaan ciminaan itti fufaa kan jiru ta'uusaa, akkasumas karaa iimootiin illee waldaan keenya, waldaa ijoollee Dubaraa Maariyaamii itti fufaa fi wal jabeessaa kan jiru ta'uusaa, kaayyoon waldaa ijoollee Dubaraa Maariyaamii yeroo gaddaas ta'e yeroo gammachuu wal bira dhaabbachuudhaan, wal jabeessuudhaan, wal cimsuudhaan, wal gorsuudhaan, wal barsiisuudhaan, kallattii garaagaraatiin kan wal cimsu ta'uusaa, kottaa tokkummaadhaan walii baranna, tokkummaadhaan geegguu waliin barannu, wajjin ta'uudhaan, yaadan tokko ta'uudhaan, qalbiidhaan tokko ta'uudhaan waldaa ijoollee Dubaraa Maariyaamii biyya keessatti bara 2015 irraa kaasee waliin barachuu fi wal jajjabeessaa kan ture hanga ammaatitti ta'uu isaa, kottaa tokkummaa keenyaan jaalalaan nagaan kottaa waliin haa barannu. Yeroo itti eegaluudhaan bara 2015 keessa jalqaba keenyarraa yeroo turetti kan ta'e, kunis yeroo gaddaas ta'e yeroo gammachuu wal bira dhaabbachuudha. Kun sagantaa yeroo gaddaa fi yeroo gammachuu, yeroo gaddaas wal bira dhaabbachuudhaan galda wal irra dabarsu, akkasumas wal gorsuudhaan, wal jajjabeessuudhaan, wal barsiisuudhaan kan ta'e ta'uusaa, itti aanuudhaan immoo tokkummaadhaan yeroo waliin socho'uun, yeroo waliin deemnu, tokkummaadhaan yeroo waliin baran waldaa ijoollee Dubaraa Maariyaamii yeroo sagantaa keenya barumsa waliin barachuudhaan, yaada tokko ta'uudhaan, qalbii tokko ta'uudhaan, yaada keenya sassaabannee sagantaa keenya afaan keenyaan yeroo itti waliin barannu, sagantaan keenya akkuma itti fufeetti jira. Sagantaan keenya yeroo itti sagalee Waaqayyoo lapheedhaan yeroo itti barannu, afaan keenyaan yeroo itti barannu, laphee keenya sassaabannee, yaada keenya sassaabannee yeroo itti barannu. Ammas sagantaan keenya tokkummaan ta'uudhaan yeroo itti waliin deemnu, yeroo itti waliin sochoonu, jaalalaa fi tokkummaadhaan yeroo itti waliin barannu. Tokkummaa jechuun maal jechuudha? Jaalala jechuun maal jechuudha?
jaalalli Yesuus Kiristoos nuuf kennee maalidha? Yesuus Kiristoos ofii isaatiif akkamitti jaalala nu barsiise jennee waa'ee tokkummaan ta'uudhaan jaalalaan ta'uudhaan yeroo itti sagantaa keenya yookiin yeroo itti jecha isaa sagalee Waaqayyoo yeroo itti barannu ta'uu isaati. Kanaafuu sagantaan keenya waldaa ijoollee tokkummaa ijoollee dubara maaramii jalqabarraa kaasee hanga ammaatitti bifa adda ta'een cimee wal barsiisaa fi wal gorsaa kan jiru ta'uusaa akkasumas sagantaa yeroo cidhaa yeroo gaddaa fi gammachuu wal bira dhaabbachuudhaan wal jajjabeessuudhaan wal gorsuudhaan kan ta'e ta'uusaa akkasumas tokkummaan waldaa ijoollee dubaroo maaramii bara 2015 hojiiwwan garagaraa hojiiwwan barakatii tirree hojjechaa kan ture ta'uusaa akkasumas kennaa tokkummaa ijoollee dubaroo maaramii bara 2015 kennaa gammachuu obboloota keenya kan ta'an wayin obboleettii keenya kan taate yeroo kennaa yeroo gaa'elaa tokkummaan ta'uun yeroo itti guzoo waliin deemnu sagalee Waaqayyoo waliin barachuudhaan guzoo jechuun maal akka ta'e waliin barachuudhaan barakatii waliin fudhachuudhaan eebba Waaqayyoo waliin fudhachuudhaan akkam nama gammachiisa. Tokkummaan ta'uun akkam nama gammachiisa. Karaa mana Waaqayyoo deemuun akkam nama gammachiisa. Yaada tokko ta'uu fi yaada tokkoo fi waliigaltee tokkoon karaa mana Waaqayyoo deemuudhaan akkam namatti tola. Karaa mana Waaqayyoo deemuun gammachuu akkanaa qaba. Mee kottaa waliin baranna. Tokkummaa waldaa keenya waliin yeroo gammannu yeroo barumsaa keenya waliin barannu tokkoon keenya yaada fi qalbii keenya sassaabannee wal gorsuu fi wal barsiisuudhaan waldaa ijoollee dubaroo maaramii bara 2015 keessa wantoota hundumaa danda'uudhaan akkasumas tokkummaa keenya cimsuudhaan damee garagaraa tirree horachuudhaan dhaloota hin barannirree barsiisuudhaan kinuu damee Dabra Libaanos yookiin damee Salaalee miseensota isaatirree miseensota haaraa horachuudhaan wal jajjabeessuudha. Kun kan ta'e bara 2015 keessa irraa kaasee hanga ammaatti wal jajjabeessuudha. Wangeela wal barsiisuudhaan, wal gorsuudhaan, dhaloota hin baranne barsiisuudhaan namatti tola. Hojii Waaqayyoon jaalatu hojjechuudhaan hojii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa baranne hojjechuudhaan tokkummaan ijoollee durboo maaramii damee Dabra Libaanos yookiin damee Salaalee
godina Shawaa Lixaa, godina Shawaa Kaabaa kan ta'e tokkummaa waldaa ijoollee dubaraa maaramee kun immoo yeroo itti wangeela barannu. Tokkummaa miseensota dorgomaa ijoollee dubaraa maaramee cidha obboleettii keenya obboleessa keenyaa irratti tokkummaadhaan yeroo waliin taa'amu tokkummaa waldaa ijoollee dubaraa maaramee waliin ta'uudhaan gammachuu obboloota keenyaa qooddachuudhaan obboloota keenya jajjabeessuudhaan barsiisuudhaan gaa'ela jechuun maal akka ta'e barsiisuudhaan jajjabeessuudhaan isaanis kennaa bara baraa kan ta'an waliif kennaa kan ta'e nuti tokkummaan waldaa ijoollee dubaraa maaramee nuti tokkoon keenya kennaa kan waliif taane sagantaa kennaa obboloota keenya irratti yookiin sagantaa kennaa obboloota keenya baga gammaddan waldaa tokkummaa ijoollee dubaraa maaramee yeroo ittiin jennetti yeroon kun tokkummaa waldaa ijoollee dubaraa maaramee yeroo itti sagantaa gubaa'ee biyya keessatti yeroo itti gara mana amantaa baadiyyaa deemnee itti kabajnu manneen amantaa hiyyeeyyii ta'an gargaarsa taasisuudhaan akkasumas uummata jajjabeessuudhaan mana amantaa tajaajila hin qabne suphuudhaan uummata waliin ta'uudhaan uummata barsiisuudhaan sagantaa gubaa'ee qopheessuudhaan yeroo itti jabeessinu yeroo itti wal jajjabeessinu yeroo itti wal cimsinu tokkummaan ta'u hangana nama gammachiisa maatii Waaqayyo. Iddoo itti tajaajila hin qabnetti sagantaa gubaa'ee qopheessuudhaan uummata barsiisuun
tokkummaa yeroo sagantaa gammachuu irratti waliin argamuudhaan wal jajjabeessuudhaan tokkummaa yeroo gammachuu wal jajjabeessuudhaan tokkummaa sagantaa waldaa ijoollee dubaraa Maaramii. Kun tokkummaa yeroo itti miseensota waldaa keenyaa tokkummaa yeroo itti yeroo hunda yeroo barakatii nuuf hojjetan tokkummaa waldaa ijoollee dubaraa Maaramii. Waldaan ijoollee dubaraa Maaramii akkuma beekamu sagantaa isaa karaa garaagaraatiin hiyyeessota nyaachisuudhaan, kan beela baasuudhaan, kan daara baasuudhaan, kan beela baasuudhaan, kan dhoobatee dabsoo baasuudhaan, akkasumas manneen amantaa iyyeeyyirree ta'an suphuudhaan yeroo yeroodhaan sagantaa barakatii hiyyeessota nyaachisuudhaan, kunneen immoo maatii keenya waldaa ijoollee dubaraa tokkummaa waldaa ijoollee dubaraa Maaramii yeroo itti barakatii nuuf hojjetan yeroo hundi waldaan ijoollee dubaraa Maaramii kallattii garaagaraatiin namoota amantaa isaatti cimsaa kan jiru ta'uusaa. Tokkummaa ijoollee dubaraa Maaramii miseensota biyya alaa hunda isaanii yeroo itti wal jabeessan, yeroo itti wal barsiisan, yeroo itti wal gorsan, yeroo itti waa'ee tokkummaa, waa'ee amantaatti wal barsiisan ta'uusaa. Kunneen sagantaawwan bara 2015 keessa raawwatamanidha. Ammas sagantaan keenya tokkummaan keenya akkuma itti fufetti jira. Bara 2016 keessa immoo kaayyoon keenya sagantaa amma jiru kana irratti irra caalaa cimnee akka dhaabbannu, akka wal cimsuu fi akka wal barsiifnu ta'uudhaan kan itti fufu ta'uu isaati. Kunis sagantaa barakatii hiyyeessota nyaachisuudhaaf kan qophaa'edha. Kunis sagantaa bara 2015-16 bara haaraa irratti hiyyeessota nyaachisuudhaaf waldaan keenya waldaan ijoollee dubaraa Maaramii tokkummaadhaan ta'uun kan qopheesse ta'uusaa. Akkasumas hojiiwwan ajaa'ibaa hojjechuudhaan waldaan ijoollee dubaraa Maaramii bara 2016 keessa waldaa Hararree horachuudhaan miseensota hin barannee barsiisuudhaan kaayyoon isaa barateetoo ofiif barachuu, ofiif nyaachuu osoo hin ta'in namoota hin nyaanne nyaachisuu, namoota hin baranne barsiisuu waan ta'eef kaayyoon inni guddaan bara 2015 keessa 16 bara haaraatti damee haaraa waldaa ijoollee dubaraa Maaramii horachuusaa kan beekamudha. Tokkummaa waldaa ijoollee dubaraa Maaramii. Dhugaatii tokkummaa waldaa ijoollee dubaraa Maaramii bifa kana fakkaata.
Egaa yaa obboloota koo hundumti keessanuu kottaa jabaadhaa waliin haa barannu. Jabaadhaa jaalala Waaqayyoon jaalatu, hojii Waaqayyoon jaalatu waliin haa hojjennu. Amantaa keenyattis wal haa cimsinu. Namoota hin barannes haa barsiifnu. Waldaan keenya kaayyoon isaa kuni kaayyoo jalqabaati. Kaayyoo hedduun isaa immoo kanuma caalaa gara fuulduraatti kan itti fufuudha. Tokkoon keenya amantaa keenyatti haa jabaannu. Tokkoon keenya amantaa keenyatti wal haa barsiifnu. Kottaa tokkoon keenya miseensa tokko finnee gara mana Waaqayyoo guyyaa sagantaa keenyaa haa dhaqnu. Afaan keenyaan waliin haa barannu. Dhaloota keenya bakka haa buufannu. Dhaloota bakka buusuun kan eegalu amma irraa. Nuti barannee dhaloota dhufu bakka buusuu qabna. Yoo nuti dhaloota dhufu bakka hin buusne namuuyyuu bakka nu buusuu hin danda'u. Kottaa dhaloota hin baranne haa barsiifnu. Kottaa hojii Waaqayyoon jaalatu haa raawwannu. Akkuma Yesuus Kiristoosis nu barsiise nuti isarraa akkuma baranne, Gooftaa keenyarraa akkuma baranne nus hojii isaa raawwachaa jirra. Kottaa duubattis hin deemnu, haa jabaannu. Tokkummaan keenya fuulduratti haa ta'u. Ciminni keenya fuulduratti haa ta'u. Afaan tokko, yaada tokkoo fi laphee tokko akka taanu jaalalli haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maaramii nurraa adda hin bahin. Kan walitti nu qabdee deessuu haadha keenya kan taate, haadha Gooftaa kan taate dubaroo Maaramii nurraa adda hin bahin. Eegumsii fi jaalalli ishee nurraa adda hin bahin. Obboloota koo jabaadhaa. Kottaa waliin haa barannu. Kottaa afaan keenyaan tokkummaan taanee waliin haa barannu. Sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Jaalalli haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maaramii, jaalalli abbaa keenyaa uumaa keenya kan ta'e nurraa adda hin bahin. Amiin.